Ashamaa harkafuun daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Sagantaa keenya kanaan harka Eertiraa dhoksaan masaraa seene mata duree jedhu irratti waan qopheeffanne isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Bara 1557 Eertiraan bittaa kolonii Otomaan Tarkii jalatti kufte. Waggoota 300 oliitiifis biyyittiin Otomaan Tarkiitiin bulaa turte. Bara 1865tti ammoo Misir bara hoogganaa ishee Khedive Ismaa'eel jedhamutti Eertiraa bifa kontiraataan Tarkii harkaa fudhachuu dandeesse. Bara 1882 hanga bara 1941tti Eertiraan kolonii Itaalii jalatti kufte. Bara 1941 hanga bara 1952tti ammoo Eertiraan bulchiinsa Ingiliziitiin bulaa turte. Bara 1952 hanga bara 1962tti dhaabbati mootummoota gamtoomanii akka Eertiraan Itoophiyaa waliin federeeshinii taatu murteesse. Bara 1953tti heerri federeeshinii Eertiraas wixineeffame. Bara 1961tti Eertiraa walaboomsuuf qabsoon hidhannoo kan eegalame yoo ta'u, bara 1962tti Haayile Sillaaseen Eertiraa seeraan ala bulchiinsa isaa jala galfate. Bara 1991tti humni Eertiraa walaboomsuuf qabsoo hidhannoo geggeessaa ture Asmaraa bilisa baase. Bara 1993tti uummanni Eertiraa carraa egeree isaa ofii murteeffachuuf yookaan riferandamiif sagalee kenneen baruma kana jechuunis caamsaa 24 bara 1993tti Eertiraan biyya walabaa ta'uu ishee labsite. Ebila 6 bara 1993 hanga bara 2000tti Itoophiyaa waliin waldhabdee daangaa irraa kan ka'e waraana keessa seente. Waldhabdeen daangaan eegale kunis murtee ebila 12 bara 2002tti dabarseen dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma daangaa hordofu daangaa waldhabdeen irratti uumame kana Eertiraaf murteesse. Set up to give its rulings on the borders between the two countries, once again confirming Badme sovereign Eritrean territory. Jaarmiyaan idil addunyaa kun Eertiraaf haa murteessu malee hanga muummeen ministeera Abiy Ahmed aangootti dhufanitti addawaawiin murtoo kana hojiirra hin oolchine ture. Ministeerri muummichaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga waldhabdee waggoota 20 oliif biyyoota lamaan gidduutti uumameen booda marii nageenyaa eegaluuf adoolessa 8 bara 2018 daawwannaaf gara Asmaraatti malan. Nagaa biyyoota lamaan gidduutti bu'ee kan hordofees hidhamtoota siyaasaa qabsoon qeerroof qarree Oromoo hidhaatii baase tokko tokko Abiyyii fi Isaayyaas akka walitti dhufaniif ga'een koo guddaadha jechuu eegalan. Kanneen keessaa Andaargaachoo Tsigee isa tokkodha. Andaargaachoo Tsigee tibban ammoo biyyaa ba'uun isaa kan dhaga'ame yoo ta'u, Andaargaachoo Tsigee kaleessa yeroo lolli humnoota waraana federaalaa fi TPLF gidduutti deemaa ture uffata raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa uffatee miseensota raayyaa ittisa biyyaa onnachiisaa ture. በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ አውቃችሁ አምራችሁ ሌላ ምርጫ ስለሌለ ነው አምራችሁ ያለምንም ርህራሄ ያለምንም አማራዊ ኢትዮጵያዊ ደግነት ከተስማት ይመጣ ያለምንም ወላወል ወዳጅ ቢኖራት ኤርትራ ብቻ ናት። ያልሰራው ትምህርት ቤት ያልሰራው ክሊኒክ ስንት ወጣቶች ስንት አረጋውያን ነው ያረዳሉ። እንከን የማይገኝለት ሰራዊት ይሄ ሰራዊት በዛ ደረጃ አረሞ ራያን ittisa biyyaa kan saba tokko ta'uu ibsa. የትም ቦታ ላይ የሚፈጸም ጥፋት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አናት አይወርድም አሁን ባለንበት ሁኔታ። ስለዚህ በምን መመዘኛ ነው የኢትዮጵያ ሁሉ ሰራዊት ነው ብዬ ልናገር የምችለው? አንዳርጋቾን ሀሌላ mootummaan irra deddeebiin naannoo Oromiyaa fi Tigraay keessatti diroonii raawwate hin beeku kan jechaa ture yoo ta'u, ammaan kana ammoo hokkara naannoo Amaaraatti mudateen haleellaa diroonii naannichatti raawwateen lammiileen nagaa dubbata. Baatii waxabajjii bara 2014tti ture. TPLF nama kana Yemen keessaa ukkaamsuun qabdee hiite. Qabsoon qeerroo ammoo bara 2018tti hidhaatii isa baase. Andaargaachoo Tsigee battaluma hidhaatii baheen
muummee ministeera Abiyyiitiin masaraa muummichaatti simannaan taasifameef. Maarreen egaa harki Eertiraas karaa nama ergamtuuf basaastuu Isaayyaas ta'e kanaan masaraa muummicha Itoophiyaa seenuu danda'e. Muummeen ministeera Abiyyi aangootti dhufuu isaatiin dura waajjiraalee mootummaa ijoo ta'an kan akka raayyaa ittisa biyyaa fi dhaabbati tajaajila odeeffannoo fi tika nageenya biyyaalessaa olaantummaa dhalattoota saba Tigireetiin kan dhuunfatame waan tureef muummeen ministeera Abiyyi Ahmad yeroo taayitaatti dhufu hedduun isaanii gara Maqaleetti dhiyeessan. Akkuma beekamu biyyi tokko dhaabbati tajaajila odeeffannoo fi tika nageenya ishee laafaa yoo ta'e carraa humnoota keessaa fi alaatiin nagaan ishee balaaf salphaatti saaxilamuuf qabdu bal'aa ta'uu amanama. Kanarraas kan ka'e muummeen ministeeraa aggaammii nageenyaa keessattuu gama warra TPLFiitiin itti aggaamamuu malu qolachuuf namoota Eertiraatti fayyadamaa turuutus himama. Maarreen egaa Andaargaachoo Tsigee lammii Ingiliz yoo ta'u bara 2011tti kitaaba Tuulid Ayiddanagar Inyaam Innagar jedhu barreesse keessatti sabi Amaara jedhamu hin jiru kan jedhe yoo ta'u tibban ammoo sabi Amaara jedhamu jiraachuu qofa osoo hin taane biyyittii bulchuu qabaa jechaa jira. ጎሳ ደረጃ አማርኛ ቋንቋ ያሰባሰበው ማህበረሰብ ግን አለ። ይሄ ማህበረሰብ ሳይኮሎጂካሊ ግን የነገድ ማህበረሰብ ኖሮት አያውቅም፣ የጎሳ ማህበረሰብ ኖሮት አያውቅም። አማራዊ ማጥፋት እርምጃ ተጀመረ ብዬ ነው መልእክት የላኩለት። ይሄን እየተናገርኩ እዛ ተቀመጥም ያለው እንግዲህ የሚችለውን ያህል ችሏል ያለው ከዚህ በኋላ ወደ ምን ሊሄዱ እንደሚችሉ ገምቶ በጊዜ መውጣቱ አይከፋም። በድሮን የሚጨፈጭፍ ብለዋል። ይሄ ነገር ግን በትግራይ ጦርነትም ጊዜ ንጹሃን በድሮን ተመተዋል፣ ወለጋ በተደጋጋሚ ተመተዋል። ያለ ዛሬ ይሄን ሲሉ አልሰማው። ባላረጋገጥኩት ጉዳይ ላይ ንጹሃንን በገበያ መሃል ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ ተብሎ ኖርማሊ ኮላተራል በመተለው መልኩ የሚመታ ነገር በተወሰነኛ ተቀበል። አማራ በጣም ፍትህ ላይ የተመሰረተ በተለይ ዘመናዊ ታሪኩን ከተመለከተ ከነገስታቱ ጀምሮ ጭምር ነው ማለት ያለው እንዲህ አይነት ፍትሃዊነት ላይ የተመሰረተ ባህል ያለው ነው። ይሄ ባህሉ ለብዙዎቹ ለተገፉ ህዝቦች እንደውም ብርታት ነውና አሁን ደቡብ ምናምን ነገር ያልከው የሚሰራው ነገር መንግስት ይስራው። ነገር ግን ውሎ አድሮ እነዚህ ደቡብ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ብሔረሰቦች ስለዚህ የነዚህ በጣም አደጋ ላይ እንወድቃለን የኢትዮጵያ የሚባል አገር አለመኖር እኛ ሊያጠፋን ይችላል የሚል ህዝብ በሙሉ የጊዜ ጉዳይ ነው ታያዋለህ። ከአማራ ህዝብ ጎን ቆሞ እንደዚህ አይነት ችግር የሚፈጥሩ ኃይሎችን አደብ የሚያስገዛበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan waan ammaaf qaban kana fakkaata ture waan hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe godha.